Eega si barumsa illee itti deebitee durreen tuni hantuutaan ilmoo mucattii hafte kennitamoo siif ilmoollee walirra dabarsaa jette itti kennite ilmoollee. Eega si guyyaa sadaffaa hantuunni hin gale bokkisaa gale. Haadha dhiiraa jechaa balbala dura guyyaa qaxarollee durreen beekaa miree manuma jala jira laal guyyaa inni galu kanallee. Rifataa jaartiin itti gabbaatte sagalee laafaa wayiitiin akkami nagaha mucaan kiyya akkam jira mucattiin kiyya akkam jira jedhee gaafate sii galee. Sodataa tumaan bakka meeshaa waraanaa harkaa qabaa mireena dabarsee waan kana itti mejettee jaarsuma ofii kan ijoolleen nagaa qaban yoo seenaattee bishaan itti kennitee akeera gattaanii neeti mucaan kiyya rafee mucattiin kiyya rafteette lakka akkanaa qoyaa suuta waa isinii himaa suuta jettee itti siite akkanatti adde adurre dhufanii lubbuu tee balleessuu wayyamoo lubbuu ilmaan tanaa balleessuu wayyanaan jennaan ani yoo lubbuun hafe si argadha lubbuu ilmaanii kennee lubbuu tiyyaan si eege jette. Meeshaa lafan kaa'anne beeki hantuunni kun. Hantuuntichi meeshaa lafan kaa'anne ol ka'ee meeshaa osoo lafan kaatin mana keessa fiigee ilma eenyu ajjeesa jedhe ilma eenyu ajjeesa jedhee fiigee ala bahee ol deebi'ee eegasii hadurreen suutuma jedhee ol jedhee sagalee matakka nyaauu jedhe sagalee ol jedhee hadurreen ammallee isteeppii lammaffaa nyaauu jedhe fiigee meeshaa lafa kaa'ee
Hantuunni kun jecha fiigee meeshaa lafa kaa'ee badantaloo jedheen arrabbi isaanii haasif heessuu malee anama maal dubbadhee jedhe. Sigalee akkasani kana amma yoo rabbi rahmata godhee humna wayiitii waa tumuu waa gartee akkasa waa dabdab godhuu taate malee humna gartee ittiin Suudii keessa teennee biyya baqaa tana biyya gartee lubbuu teennaanuu gara deemnu dhabne tana keessatti osoo nama huduuda jiru taate wayita huduuda jiru dalayne gifiillee dalayne rabbi maa dhiisu. Badee kana keessatti akkuma tasaa rabbi muka keessatti akka amma akkaan argee isin jedhu kana rabbi naa mijeessee qabeecha fakke malee hin ulfaata. Bilaalii wayiitu ittiin harinaa jechuu baro. Maaltu baay'ee nutti mee birisha Koi bona imrisha antena ani muiti kabada ikama general Bilal Nufititi kada mala setna general Bilal Nufititi waktu dari Bilal ergadu Bilal nuntukina jegana wallahi dola karate aja jutta mira satti daga mo baye jira dubbadu bona ni bona dubbad jara keenya mirga dhabnee jirra mana kana dhaqe ana dubbatamatti ijoolleen shamarranii mana kana dhaqe anamatu dubbatamee ati cadhise jara keenya amma nu dhugaa rabbi laayivii kana fayyadamuu dhiisaa jira mana kana deemu koo ibboona dubbatame karama dubbannu nu dhabnee jirra akka ol ba'iinsaatitti anatti ol ba'ee hayyee haa ta'u imrisha mammaa inni ajaja mammaa ajas gaariidha mammaa kaati mammaa ite kana tamma eenyu mammaa ite ofiin mammaa ite bar waa hundaa tammantoota taateeti kagalu kata kali ponati kagalu kata kali nambeka me tikko si dubbira no tuka oromoni wala mana marka kabdira ni takanyata na marka kabdira wase no bay baru nya dadan bira kori bira kan dubbi bira tille orfani duban na wade bisani me dubbi tana no barsisa umman batat irman na barsisa warres kesi jirtan sadan arfan waan irra jirtan jaarsi battalaan barsiisamee maal harkaa qabdan. Daliil si abarsiisu daliiltu waan kana quba qaba. Namni duulatti na ergaa jiru daliili. Bona baale amma dubbii si barsiisna beektaa.